يا سي ألف كاتني هي دي أنا فا si shamarran dabbaa qabduun doon si fakkaatti godhu. أو سادي Hayu, kono hayu si kana. أو تأتي نتانا لا بكتارو Deemee qoodame ni ta'a. Kana hayu. تبتا كتام أمريكا برا بتجاي Meeti tunillee teenna. Ija si kono kolkatti got. كنا سنجنا برا كسمة كيت سنجنا برا حتى يجمع هي دي دم مالن سو أكاسي أنا تفوفاتين يروح غري كاس جوجوتا Yaa akkas malee inta Oromoon hin jaalatu waan akkasii malee. Footoo isaa asirra osoo kaa'uu danda'e bara amma kaa'aa na dideewwannaan kiyya bara. أنا سوورا سي أنا غري أكاسي غوت سكتانا فكات No footoo ma normaalii أو leewwate. نورمال غوت يا Hin dideewwannaan kiyya infektiin qabu baransanii viidiyoo banee taagizee mara silaa naa ba'uu dida I don't know. ما أنا سين كابيكتشري أنا سينتين Piikcharii keessa nan seensisu. Hayu ko. Hin beeku I don't know. Kolfakkaannaa qo'ee mibisiirritti galee viidiyoo kee ilaala. Ambushaa maal keenyatu ol fakkaata? سينجرا بقى الفكات ويا يعني جلا ويا رجيت جلا الفكات سينجرا عليه Laa ilaa ilaa. ساد Wayii bakka isaa wal fakkaattanii jechuuf. يا رجيت بعدين لو بيكتشر اللي ولا كسوكات Maaliif akka naa ba'uu dide bichaa I don't know. Istiikarii keesseen. Saadam. Mootummaa dhumatu akkasitti reebee. Ijoollee warruma mootummaa keessa dalagaa malee warruma mootummaa keessa dalagu akkasitti reebi'a. Reebsiisaniin bakka maallaqa kennanii reebsiisaniin. Yaa hin tumsiisan wallahi. Yaa akkasi maallaqa kennanii tumsiisaniin. Maallaqa kennaniif akkasii isuma anumaa dhaabadhu akkas na godhan naan jee sii galee anumaa dhaabataa jiru. Yaa akkasi. بعدين سنة أنت سقافة بالبلتاي مساعدة Yaa bilbilee fi ture reef akkuma wannaa jedheen anumaa dhaabataa jiru. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. ليفربول هلا Keef. سادة ورا الشاشة Hayaatiin hayaat shaashee. ما ترى فيديو جبت بالله قران وبلشت فيديو As jala seen ilaali kun profaayilii kii jala gasseen ilaali hayaatiin kun. والله بالله نجرو والله نجرو سبب يسلال وجيت سلكتي يسبيش بالإبن نوها سياسة إنه ليفربول السلام عليكم أمة الكتاب. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa akkas naan jedheen anumaa dhaabbatu na reebu bicha gaafii takka nan gaafannee deebar. Hin dhagayame. أنا داما ها سياسة Saadam lakkoofsa isaa qabdaa? Lakkoofsa isaan qabaa yaa. Kennime. سادة أتونا غوديتين لو كوسيل غروب رو غوديتين سيجله نم نشرا بربادو لا غرغارو سنيف آياته يرتا سجلين كوب نجاما كم نجام شاشة أوريجينال شاشة Sagaleen سوري kee واي تاريخو أساجو Ani bari ijoollee shaakeetiin maqaa godhaa jira. ما يتانو يا أنا ناسه واي مودي تاريخو أساجو تجرين سنتي مكاني yaa. ما تقدر تقول سنيف إنه أنا أما تاريخو بتشوف يالين تري أبديت مرجعتي قبل سونا كتير جناسة في تغيير سلامين قالوا قال قال دري كنا مين شاف بوليسنا كله لاني تراني دا أشدري تراني في رفاجرا مسي مين شاف بوليسنا لولاني مين شاني وتادر دوكا ولا لي وتادر سنة أكتيتي دارو كتير جيسي دا قال gara sa'aatii tokko keessa kaleessa achiin erga meeshaan kun wattaaddara kana ajjeesee booddee naannaa har'a dargaggootaaf dubartoota namootuma jiranii mana mataas mana nyaataas galanii abbaama fuulduraa argame irratti
ኔትወርኪንግ ወታደረዳ እና ታሪኝ አጋጣሚ ጉያመና ኦሌ አንተ ተይፊ አከኒ በኤ እርባተ ጓሪያሳ ተኮኬኛ ተኮጂን ወተኛቹ ቤትራ በረንዳረቱ ሬካን ሳመነ ፎኒታኒ ናተኒ አቹመቲ ሩፈኒ ቀበኒ ሪያሳ ተኮ ገረገዲት ፊጌ ታሪኝ ገረውሊ ፊጌ ፖሊሲን አከታሪነት ሜት ፖሊሲች ሞር ነቤኬ ጅራ እና ፎከስ ነረት ጎዴ ጅራ ዳካነኒ ናንጀዱ እንደኪሳዩ ባየ መረረቲ ፎከስ ሆን ብሎ ያረገ በሚመስል ሁኔታ ነው ታሪን ያን ያደረሰበት አንድ ፖሊስ ነው ደግሞ እና ታሪን አርካባው እንደንደኝ ሀለ ከናኒቲ ኤርገዱ አፍሉቡ ግዱት ጋሻኒ ወደዳ ከኒሳኒ ሳኒ ጋር ሆስፒታላቲ ዶኤራ ጀዳኒ ጌሳነቹ ለጋፈስኒ አርከት ፌንት ወጅቱ አኒ አማ ማልዝኒ ጀጁን ወልቲ መከሜ ሄዱን ኬሳን ጋ ቤቱ ዋይ ማጅሮ ኦሮሞ ኬሳቲ ሙጫን ኩን ሙጫሲ አሰረትር ማቱስ ሚቲ ሙጫማ ኦሮሞ በሸነሲሱት ቤጋሙዳ ባየን ኬኛ ዮ ሜንሽን ጎኔ ባየን ኬኛ ዮ ዲዩት ጎኔ ወለርካፉኔ ኤርጋ ፖሊሲ ቶኮት ፐርፐዚ ቶኮ ፈከስ ሙጫ ካና ጎዴ ታኤ ሰገሌ ታኔ አካ ወሪሱን ጎዳኒት ወሪሱን namni saani tokko gaafatti boom akka san video waraabani post godhanitti battala sanatti poliisi sana irratti alkaanfiin furatamu video taarre amma tiktokiin haqee jira maaliif isaa dhiigaa jira waan ta'eef tiktokiin seeruma isaa irratti yeroo baay'ee akka carraa ta'e gaafa hashtag goonu for study purpose way ደግሞ fake blood jenne post ngoonu taanaani ummata wanta naasisuudha jedhee remove ngoodha imbeeku arka videon kun badu keessa sarka mootummaan jiraachuu danda'a imbeeku ani garuu videon taaree haqamee jira gaarummaansa saadaam daftee diyooti sati gooteerraa walarkaa fuudhuu dandeenya akkaawunti saadaam keessa jira akkaawunti koo jalas jira diyoot goonee hundumti keenya mucaan kun cubbuu isaa malee cubbuu tokko malee akkanni kana ta'e lammaffaa mucaa siyaasa keessan jirreedha erga poolisii tokkootu akka kana isa godhe ta'e poolisiin sun akka seeratti dhiyaatuuf sagalee sirriitti yoo taanee fi naamanaa wanta nun kanan gooneef hin jiru beektu warri sun nama tokko gaafa qaban akkamitti akka isaanitti naannessaa oolanii battala sanatti harkaanfii irratti fuusisamanii yeroo hundi keenya beekna. Kanaafiyyuu eenyuyyuu cubbuu isaa malee lafa taa'ee nyaatuuti kaa'ame amma iji isaa jaamutti taareen amma yeroodhaaf iji isaa arguu hin danda'u iji isaa tokko garuu abdii qisuuta jedhee fayyuu fi akka inni qabudha kan doktariin itti hime. Kanaafiyyuu maaloo diyuuti meeshin aguunu irra deddeebine poolisii tokkoon akka reebame mucaan kun cubbuu isaa malee akka reebametti seerris waa'ee kanaaf akka inni waan tokko jedhuuf maaliifi minishaa fi poolisiitu wal lole malee qaama biraa fi qaamni biraa waliin lole kan wal lole qaama tokkodha qaamni tokko lole sanaan immoo ummati bakkee jiru reebamus tumamus hin qabu. Kanaafiyyuu hundumti keenya taarreef sagalee taanu galatoomaan kanuma jechuun dhufe anamna kootti daqiiqaa xinnoo booddee kanaan isinitti meekaan dhuut godhee post gochuuf na yaala hundumti keessaan warraffaatu fuutanii taarreef miti taarreen ta'eera already garuu dargaggooti keenya amma irratti yoo reebamaa ba'aniif ammas gara buraayyuu seerratti kanaadha namni amma harreetti illee ni ilaalamu kanaafiyyuu akkasitti sagalee taanuuf galatooma. Dhugaa rabbi galatoomii yaada kee kan akkasitti wannaa jechuuf yaa maaliif iyyuu ulfaata sii galee ilma namaa tokko itti akkasitti tumanii argitu malee amma nama tokko ka inni miidiyaa qabaaf akkasiin mul'ate ka miidiyaa hin qabne nama hedduu jira sii galee kanaaf numarti kenna amma tokkoon akkasitti sagalee isaa ta'uun an amma kiyyee yookaan hin balleessanii koppiliink godha viidiyocha san koppiliink godhaati wayitii hunda koppi hin garsiisin sirra cufanii si adabaniis illee hin garsiisin ana sirratti cufan maaliif jennaan si qaxxa'uu danda'a tiktaakiin kanaaf namni hundinuu amma dandeettanii koppiliink illee godha sagalee imimmaan na jalatti osoo erguu baatanii bareeda sii galee namni hedduun wayita namni waan tokko poosti godhu imimmaan erga imimmaanii miti imimmaan yoo ergite itti yookaan viidiyoon sunniin koominitiin tiktaak kaasuu danda'a kanaaf akkasitti irraa osoo onnaa godhani ilu hayat ayye kam nagaa jirtu nagaa milisha kadhadhabe wallaahi isinit gore jechuudha imbe kan rafne ati rafuu deemaa ture
carraa keessan carraa naa kennu galatoomaa waan obboleettiin teenna jettullee irraa dhaga'ee jira. Wallaa hedduu nama gaddisiisa viidiyoo sallaale biyya san keessatti biyya akkanumaan karaa irratti nama qabanii osoo siyaasa tokko keessa hin jirre siyaasa keessa illee yoo jiraatte akkas nama godhuun qaban ilma Oromoo. Hedduu nama gaddisiisa kanaaf sagalee walii haa taanu akkuma irraa soddaa kennaa kana yoo waa takkattiin killee wayiillee cabdu akkasitti tiktookii kana irraa iyyansii galee namni martuu diyyuuti godhaa sagalee ta'aa fi yoo nuti sagalee taane biyya ni sodaatanii jechuudha. Seera dhiyeessuu danda'an namicha seera malee nama tumu poolisii seera malee nama tumu sii galee. Kanaaf sagalee haa taanu warri gurguddaa hundi isaa asirra jiru fooloorsii guddaa qabdan warri biyya keessa jirtan yoo sodaattanillee alaqa jirtanii diyyuut godhaa fi sagalee ta'aa fi irratti haasawa. Hedduu garaa nama nyaata akkasitti jechuun sun waan akkasii argeen beeku namni nama falataa sun birannuu akka wayii jira bara nama sodaachisaa yoo Allah. Ani jalqaba dhugaayyuun seene ilaalee viidiyoo hiitati poostati goote. Saniif si gaafadhe hedduu nama gaddisiisa. Rabbi naa fayyisi warri sappoortii godhuu barbaadanillee sappoortii godhuun qarqaaraanii. Taani sagalee ta'a yoo sagalee taane isaa miti nama biraallee poolisiin seera malee akkanaan nama tuqaan deemu ilmaan Oromoo nullee biyya deemnee argine biyya akkanumaan namni karaa irratti abbaan barbaade sitti taphatu kaabashaa gadhiisaa sii galee ka Oromiyaa keessa deemuu hin dandeenye achi turee dhufeenillee waggaa tokko dura sii galee waan ulfaatu immoo asirra teennee bilisoomne nuti nuuf ta'e biyyi maali ka jennu kun hedduu Habashaan keessa deemaa Oromoon itti tumamu kana hedduu si ajaa'ibsiisa wallah. Kanaaf bakka jirtan maraa sagalee yoo argitan silsilaa yeroo tokko waan akkanaa kana namni kenna xiyyeeffannoo ittiin kennu beektaa salphaa fudhata. Sagalee yoo taateef ilmaan Oromoo nama ammaa kana qofa osoo hin taane nama ijoollee biraa seera tokko malee akkanumaan nama kanarra deemu seerri biyya saniillee tumin jedhu garuu isaan